Maal goota si? Atiyyuu maal sii goota? Anaaf mana koota eddanaa maal goota maleeti? Jiituun obboleettii teeti jechuudha? Amma yeroo itti waa'ee isaa soos hin qabu. Saatii kanatti wanti na dhibbisu fayyummaa jiituu qofadha. Lamaan keessan iyyuu akka itti himne namni tokko. Ufte? No. Misraacha jiru jiitutti ni tani. Armeen. Ittiin mee hawaatumti ittiin wayyee miti. Sadii Armeen. Oo. Goota. Ufte. Waan sadii sadii waan baay'ee nama gammachiisu jira. Kottu Armeen. Amma sadii lafa turee dhiisi. Bakkee kan waan baay'ee nama gammachiisu. Asuma ala kana turte. Maalinni mudannoon akkana? Jiituun maaliif akka jibbatu barbaadde? Tareetii ana waliin jaalala jalqabuu ishee akka irratti hin barreeffate inni alaati. Kottu kottatti ni kottu. Itti fismitti qollee. Jiituu ko. Waan akkam nama gammachiisu sitti maseete amma an obboleettii kootiif kalee koo kennuufi akka hin danda'u bu'aan qorannoo mirkanaa'ee jira. Baay'ee nama gammachiisa. Galata kee yaa'u. Maali? Jiituu ko. Waan hin jedhan dhageessattaa sirri. Maaliif borsaree? Imbooyin malee maal taate? Jiitu. Dhagai malee intalo na dhageessaa. Kiyyaanis homaan taatu. Isheen immoo kalee ishee arrasiif arjoomte jechuun immoo ishee waan lubbuudhaan dhabamtu ki waan miidhamtu miti. Dhaggeeffadhu kan dooktarinaan jedhe sitti ilma dhaga'iin kan nu jedhe. Kalee tokko namni namaaf arjoome kalee tokkoon jiraachuutti ni danda'a. Kanaaf rakkoo wanti uumamu jiru. Atis jiraachuu dandeessaa isheenis jiraachuu dandeessi biyya waan tokko hin taatu. Miidhamti jettee sodaattee fi malu. Fayyaa keetii caala dura fayyaa keetiif dursa kennuu sirra jiraata. Kanaafuu hin boo'in waan namni siin jedhu dhaga'i. Mee jajjabeessa. Sossobiin sossobaani. Uumaan taawanii. Namni kamiyyuu kan isa eegee arjoomee booda fayyummaa isaatti deebi'ee akka jiraachuu danda'u dookteriin sirriitti hunda deebi'eera. Waan yaa gammachuu qabnu immoo boonu qaba. Baay'ee namatti jira baay'ee caalaa jira. Yeroo dheeraa booda yoo beekaa agartu mastiin dhaqabne. Dhugaa dubbachuuf baay'ee rifadhe. Wanti na dhibu garuu waan amma kana na godhe ammas isa jaallachuu kooti. Beekaan maal jedhee? Innis baay'ee rifate. Obboleettii jiitu ta'uu koo waan beekeen se'u. Itti nuyi waan jedheefis waan itti miidhatu hin fakkaatu. Waan si dhibu riyaan isaa sabbi masaati. Dubbii keenya irratti dubbii baay'ee beeku. Maal godinaan jedhaa namichi sun garuu. Akka kutti garuu osoo agartee haasofsiistee. Oof! Akkasii dhiisuun jiru dhugaa argii haasofsiisi. Maaliif na dhiphisanii maaliif na dhiisne maal godinaan jedhan? baay'ee carraa qabeetti nama dhaleessii farjoon qabaachuu nama meeqatu carraa kana dhabee darabamaa jira sitti fakkaate osuma jennuu maatii waliin mari'attees ta'a. Doktar, ani waan tokko malee mari'atee qaba. Ani nama gaarii miti. Anaaf kanaaf malu du'a qofaadha. Doktar. Jiitu tasgabbaa'ee
Maaliif akkas jetta? Tasgabbaa'uudha kan sirraa eegamu. Ati jabaachuudha kan sirraa eegamu. Jabaachuu qabdu. Ani waan nuti tasgabbaa'u iyyuu. Akkasiin. Ani qofa isaa qofa. Jitu. Nani malee? Dokter maal godina jetta? Akkasuma. Maaliif akkas taata? Maaliif emooshinal taata akkasitti? Tasgabbaa'i malee. Nama meeqa kan carraa kana hin qabu? Namni akka kee carraa qabu hin jiru. Obboloota qorratti murteessaa jira. Ofii koodhaaf jiraachuu fedhe jireenya isaanii balleessuu qaba. Ani nama gaarii miti dooktar. Anaaf du'atu naaf ta'a. Maaliif akkas jetta? Isaan irra miidhaan ga'u wanti tokko iyyuu hin jiru. Kalee isaanii waan sii kennaniif isaan irra miidhaan ga'u tokko illee hin jiru. Kanaafuu tasgabbaa'e jabaachuudha kan sirraa eeggamu ta'e. Tasgabbaa'e. Fayyaa ishii caalaa ammaan akka na dhiphisaa jiru haala jiituuti. Kunoo ergaa waa qorannoo keessan lamaanii erga dhageessee booda haalli ishii baay'ee natti hin tolle. Yoo namni dubbisees garagaltee nama dubbistu fuula ishii achi narraa garagalchiti. Haalli ishii keessa jirtu kun gaarii miti. Mee isinii waa'uma ishii gaafattanii jirtu? Milleessumatu na dhibu. Gammaduutu qabdu maaliif akka isheen akkas taatu? Dubbii keenya irratti kalee buqqisanii dhaabuun amma kana nama tursamu? Anis kanumatu na dhibate. Akka bu'aa qorannoon beekameetiin kallattuma dafanii kalee bakka buusanii yaachisuu danda'u jedhe kan sana yaadame. Amma kana turre jedhee miitu yaadase. Yaalii baqaqsanii bakkee buusuu kana dabaree qabsiisanii ta'u. Qabsiisanii jiru. Baasii isaatiif malee masitti hidhisiisaa turuu ni dandeessa. Mee amma hundi keessanuu na dhaga'a. Isin lamaan akka dhageessan kanan barbaadu. Anii fi haati keessanii mari'annee waan hundumaa waan fixannee fi mana kana gurguruudhaaf murteessineerra. Maal? Eeyyeen. Akkuma beektan waan mana keessa jiru waan qabnu hunda gurgurreerra. Fuula namaatis ilaallee jirra. Kanaafuu namni mana bitus argameera. Qabdiis nuu kennuudhaaf kunoo borutti wal beellamneerra. Saniin booda abbaa. Saniin booda waaqatu beeka. Namni mana kana bitu amma ji'a sadiitti yeroo isiniif kennamu jedheera. Yoo ta'een ta'a ta'uu baannaan immoo mana kireeffannu barbaadda. Maal goona lubbuun tala keenyaan caalaa kun? Hin caalu. Eeyyeen. Hunda keessanitti kanan himuu barbaadu. Waa'ee maallaqaa, waa'ee rakkoo keenyaa jiitutti akkan himne adara. Akkuma waan tokkoon uumamneetti, akka waan hundumtu maallaqa hundumtuu guutee jirutti ishii biratti dubbadha. Maaliif dhukkubsataa biratti rakkoo haasa'uun gaarii miti. Kanaafuu fuula ishiitti ilaalati jajjabeessaani. Jajjabeessu nu qabu. Kan ta'e ta'eera. Kan boru waaqatu beeka. Maal seete dhugaa? Maal jedhee akkan itti himu hin beeku isheetti. Maal jedhees akkan dhiifama gaafadhu hin beeku. Badii kana hunda irratti dalage akkam godheen dhiifama gaafadha. Yeroon ishee argu badii kana hunda irratti dalage ija koo dura darba. Maal akkam godhu hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf wantichi baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Inni guddaan garuu balleessaa kee amantiin dhiifama gaafachuu. Deebicha ammoo maddee yoo ulfaataa ta'es xiyyaan dhiifama siif gootu jedhee na biradha. Dhugaa ani nama bu'aa hin qabnedha. Jiitu maaliif akkas jette?
Amma kan yaaduu sirra jiraatu waa'ee fayyaa keetii. Waan kun yeroo fayyiteetti deebi'a. Isa yaadee hin dhiphatu nama. Ani amma kan nani akkam godhee akkan ija tiyyaaf ija beekaa laaluudha. Akkam jedheen akkan dhiifama gaafadhus hin beeku. Ani iccitii kana akkamitti akkasitti himeyyuu hin beeku. Si malee namni tokko hin beeku waa'ee kana. Tole, akka hiriyaa keetti na ilaaliitii waan barbaadu hunda natti himi. Kanaafuu dammoo gooftaan naan hin jedhin. Waan jedhin waan si barbaachisu hundaan si waliin jira. Garuu kan si gargaaru dura waadaanaaf galu. Maal? Yaalii kalee kee jalqabuu akka qabdu waadaanaaf galu. Sana booda akkamitti akka dhiifama gaafatu nama gaafatu. Tole doktor. Dhiifama Firaa'ol. Dhagaa dhageessisaa. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa erkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira. Baankichi akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata, qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Kamera? Hojiin akkan? Kan sitti hundu dhugaa. Abbaan kee umurii isaa guutuu gaddaa fi gaaffii daawwataa lamaa jira. Amma waa'ee kee dhageenya baay'ee abdii horatee jira. Mi'aati bakka koo guyyaa dimi. Abbaa fi haadha koo jaalala kana fakkaatu na guddisan dhiisee amma akkamitti nama hin beekne tokko abbaa koo jedhee waama. Nulfaatu kun. Ani kan isin jechaa jiru ta'ee abbaa fi haadha keetiif jaalala ati qabdu ni irraa ta'e jechuun miti. Abbaa kiyya itti waamuu baantullee please akka dubbistu hin barbaada. Inni biyya san deemtee jireenya gaarii akka jiraattu akka isa wajjin jiraattan gammachuudhaan akka jiraattan barbaada. Kun gonkumaan ta'u. Ani maatii koos ta'e biyya koos dhiisee biyya alaa deemee jiraachuudhaaf yaadee miti abjuudhee iyyuu hin beeku waan si dhibu dhugaa. Kana akkamitti akkasii yaaddan iyyuu hin beeku waan kana. Gonkumaan waan gochuu hin dandeenyedha. Ta'uu baatullee dubbisisa jetteef garuu itti yaada. Guddaa galata. Dhugaa itti yaada jechuu keetiif akka tole naa ittiin fudhadhaa. Tole siin hin jenne itti yaada. Maatiidhaanis mari'adhee waan jiru sittan hima itti yaada hin jedhe malee tole siin hin jenne. Abbe waa'ee jiitu baay'ee kanatti dhaga'ame ture. Akkami amma ishee gadi? Ammoo waan jettu galata isaa. Anis qorannoo taasisee bu'aan qorannoo koos mirkanaa'ee kalee koo kennuuf hin jedha. Sana booda fayyaa taati. Maal? Kalee kennuufiif immoo? Maal obboleettii koo ta'uu ishee dagattee moo? Lakki akkasillee yaadne kalee kennuufiidha. Isheen fayyaa taatu malee kun waan salphaadhaanaaf.
waan hundaafiyyuu mee sirriitti itti yaadi. Kan biraa immoo haala kanaan na dubbisuu keetiif yeroo naa kennitee sirriitti haala kanaan na haasofsiisuu keetiif baay'een gammadee. Kan biraa immoo innis hedduu akka gammadu Alsan hedduu akka gammadu abdii guddaa qaba. Tariitii carraan barnootaas hojiis biyya san baay'ee guddaa waan ta'eef at least osoo deemtee ilaalte baay'ee natti tola. Lakki dhugaa ammas irra deebiin sitti immoo kana garaa mokotti yaaduu hin danda'u. Jaalala abbaa qofaa dhaqootu argite ati akkas naan jettu. Waan biraa hafee daawwannaa tariitii achumaan abbaa kee waan daawwattuuf. Dhugaan ammas akka nama tokko waadaa sii galuu hin danda'u. Hundaafuu ani amma adeemu. Maalli ariifattama? Jiitu gorsa kiyya fudhattee yaalii kalee kee bakka buusuu gochuudhaaf walii galuu keetti baay'een sitti gammada. Dhugaa hedduun sitti gammada. Ammayyuu yoo ta'e baay'ee na dhibbisaa jira. Yeroon xiyyaa argu miilla isheetti kufi dhiifama gaafadhu naan jedha. Yeroon beekaa argus akkasuma. Garuu itti himuu dhiisuu waan isaa baay'ee na rakkisaa jira. Akkan siin jedhe godhe dura yaala kee xumuri. Waan hundumaa sana booda itti himti. Amma fayyaa kee qofaaf dursa kenna. Akka sanattoo. Amma osoo itti himtee mee waan maaltu uumamu sitti fakkaata? Ani baay'ee sodaadheera. Tiyyaanis beekaanis waan baay'ee na jibban natti fakkaata. Nama hundarraa waan isaan natti jijjiiraman natti fakkaata. Please amma fayyaa kee qofa irratti xiyyeeffannoo godhu. Kunuunsi isaan naaf godhan jaalalli isaan itti agarsiisan na jabeessa. Garuu immoo amma fayyaa kee qofa irratti xiyyeeffadhu. Ta'uu baannaan dhimma kanaa naaf dhiisi. Annan sirreessa waan hundumaa isaayyuu hin dhiphatinati. Tole galatoo baay'ee galatoo. Wanti hundumtuu gaarii ta'a. Ati qofti hin dhiphatin. Abdiin jajjabaa. Tole? Tole. Filannoo maaliif qabsiis? Akkas kan ta'u qaba. Maaliif sitti hafa? Tiyyaa manoo jiraattee hokkamuu godha. Tiyyaa nyaanyi maali yeroo nama ta'e ta'e isheen irraa battooti. Amma yoo nama fatee jirta bal. Jiituun bariiraa keenya isa beekaa. Maarree tiyyaa jettee ishee dhiisuuf immoo akkuma kanaan dura nan jaalladha jechuuf immoo kottu hin deebi'u. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo darbe yoo darbu baay'een jeeqa. Dhugaa siin jedhu. Malas. Altu qofa bilbilu hin deemne akkasumatti. Hariyoo altu qofa bilbilee maal qaba altu qofa bilbiltee. Tokko duwwaan qofa bilbilaa. Cufaadha. Amma kanaafuu ana irra qofan qaba yeroo boqonnaa beektu. Adeemu. Arraan ala hin danda'u. Kottu. Deemu. Kam? Sarrakka. Jiituun yaadni nuti mana yaalaa deemte. Bunas ni dabbisu? Ta'uu baatullee shaayiin jira shaayiin isin fidu. Ngerti? Maiti? Ini mulai jual. Ini kita nama tadi tu. Malu kau dia berani. Malu anak dah malu.
Masa aja duluan. Taphadhaa. Cidni keessan yoomidha ree? Cidni keessan yoomidha? Dhiyoottidha. Jiituun akkuma yaada ishee xumurte. Waa humna yoo yaada. Akka gammadoo taatan abdiin qaba. Galatuma. Keessan xumuraa qabu. Hiriyoota keenya waliin kan walitti qabne tarii waan tokko tokko yoo gargaare jenneeti. Maal? Xiqqoon turtanii? maaliif kanaan dhaabdu? Ani sarara barbaadu yeroo hundumaa jireenya poliitii koo keessa jira. Wanti akkasitti jiraadhaan